Deebisuudhaaf dhufne atillee yoo viidiyoo kana waan laaltu ta'e kanama kanaan ansi himee jira waa takka wanni na bira jiran hin jiru waa takka wanni an beeku hin jiru mucayyoo hin beeku mucayyoo tante yoo barbaade iddoo bira barbaadadhu si galaabi ni dhaabatta dhiifama na godhi narra dhaabadhu yoo ammoo narraa waan hin dhaabbanne taate uummatattillee abdiittillee sadittillee hundattuu narraa qaba jedhee itti himee jira jechuudha akka nama tokkootti. Sanindidde ol bahee kuno videos si himejira ummata hordoftoonni keelle asumaan quba qabaadha namoonni na hordoftan roonni miidiyaa illee asumaan quba qabaadha diddee jirtiimi gara dhaabbadhu jedhee kadhee telefoonaan itti dawwalee waa hundaan yaani na diddee yaani abadan jettee nara dhaabbachuu jedheerti booda garuu rakkoon guddaa yoo uumame wanni biraa yoo uumame akka maqaan hin dhufne Dosen dalagu isimatti himeetiin dalaga yoo dhugaa dubbanne jiru haadha sabboontutti himee dalaga awwaan dalagu kan mucayyoo taate mucayyoon na bira jirtu jedhee jira dhibbatu mucayyoon na bira jirtu yoo ragaa akkasiin na bira jirtu ragaa na qabaatte dhibbatti ani bakka isiin jirtu deemtee baafachuu hin dandeessu kun rakkoon qabu sigadhee karaa hundaan sigadhee si dadhabee jira arrabooda ol baatee viidiyoo tokko yuutuubar ol baaftee ol baatee viidiyoo tokko yuutuubar ol baaftee jechuudha atama caaltuu boottaami booda sabboontu matan teessana sima himee dalagalaan sabboontu matan teessana an bakkuma isii argetti yoo fuudhee awwaalee booda yoo ati rabbii kan kasuudhaa dhuyettee bakka an jirutti miira dhuftee ati nan dhungatiin gurroo kee narraa mura kun gurratan si galaan diddeerta yoo ammoo dhaabatte an rakkoon barbaadu nama rakkoo barbaachite miti yoo dhaabatte dhaabbadhu si galaan yoo dhaabatte nara dhaabbachuu hidde ammoo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama argafuune hordoftoota amantaa biraallee akkam jirtan fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu hordoftoota koo qaalii fi gaariiwwan ummata qashtii ummata jaalalaa akkam jirtanii alhamdulillah rabbil alamin faaruun rabbiif haa ta'u har'as viidiyoo biraatiin walitti qabannee walitti deebinee jirra gara viidiyoo kiyyaatti osoo hin tariin dura maamiltoonni kiyyaa yeroo dheeraadhaaf na jajjabeessuudhaan haamilee naa ta'uudhaan na bira dhaabbattan laayik sheer naaf gochuudhaan koomentii naaf barreessuudhaan na jajjabeessitanii na wajjin dhaabbataa jirtanii hedduu naaf galatoomaadha. Hordoftoonni kiyya hundumti keessaniyyuu warroonni maamila haaraa wanaaf dabalamaa jirtanillee ana dhufu baga nagaan dhuftanii gara mana maatii kiyyaatitti dabalamtanii isiniin jenna. Viidiyoo kana warroonni seentanii ilaaltan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaanii sanduuqa koomentii jalatti qeequmsaa fi hanqina an qabu achi jalanaaf kaayaadha isiniin jedha hanqinni yoo jiraate ati ganna hanqina akkanaa qabda wanni akkanaa sirraan eegamu wanni akkanaa hin dalaginis hoo jettanii koomentii keessa hunda keessanii yoo ni dubbisa koomentii keessan irratti yaada koomentii keessanii naaf ibsaa isiniin jedha yoo gaafiillee narraa qabaattan namni gaafii narraa qabaattan wanti gaafii isinitti ta'ullee jiraate gaafii barbaaddanis na gaafachuu hin dandeessan koomentii keessan jalatti jechuudha koomentii keessan jalatti gaafii na gaafatta hundumaayyuu warroonni gaafii qabdanis gaafii koo isiniif deebisuudhaaf balballi banaadha sanduuqni koomentii kiyyaa sa'aatii 24f banaadha isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyyaa egaa kana jedhee wada gara yaada kootiitti tara akkuma wajjin daawwannee hajjiin girgirriin uumamaa jira hajjii fi haadha zabboontu jidduutti jechuudha mucayyoo badde irratti mucayyoo badde caaltuu yeroo jedhu jaartii isiiti akka jaartii hajjiiti akka waliin harka fakkaanne biyyattiin baddetuun illee caaltuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa mucayyoon tuni gaaf duraa hajjitu iyyuu dhokseedhamaa jira hajji shakkamee hajjiin ammoo gadi bahee ani hin argine jedhee jira akkasumas masxanqaqaa fi akeekachiisa jala muree haadha zabboontuuti kennee jira haati zabboontuu gadi baatee miidiyaa irra nafanfansitii iddoo hojiititti arabdoota kaanii silkii kiyya fuudhaa natti dawwalchisiiftii yoo narraa hin dhaabattu ta'e torbee kana keessaa
zabboontu kan biraati mi'atti baddee miti zabboontu iyyuu fuudhee si jalaa dhossee sitti agarsiisa akka luka kiyya dhuftee na dhungattu si taasisaa jedheeni an dhugaa dubbachuuf hajjiin shakka'ima raawwatallee hajjiini. Kana hundumaayyuu ani dhaamsi tokko akka ani qabutti hajjiin illee dhaamsan qabuufi hajji ati nama guddaadha. Hajji ati nama yaada galfatee jiru daa'imaa miti. Wanti kun si awwaaxamoo si awwaaxaw kan jedhu dhaabbadhu uf ilaali obboleessa kiyya rabbiin isaa qajeelchu. Wanna kana baay'ee sirraa hin eegamu. Ati nama dubartoota hedduu keessa bu'aa bayii hedduu keessa darbee as ga'eedha. Bu'aa bayii as achi darbite sun maal bu'aa si buusi kasaarsee moo bu'aa si buuse kan jedhus ati uf ilaali. Si caalaa kasi beeku hin jiru ati ubbeetta. Kanaafi waa irraa barachuu qabda dubartoota asii achitti jijjiiraa turte hundaayyuu osoo horatte har'aa haadha ilmaa fi intalaa tarii ilmi si jala dhufuu danda'a waan ta'eefi amma hundumaayyuu keessa tartee jirta dargaggummaa keetii waa hedduu keessa seentee baatee jirta biyyatti illee akkuma afaan keetiin dubbatte waa hedduu keessa bu'aa bayii hedduu keessa baatee jirta amma khalaas tasgabbaayii wanni ati si achi deebi'ee si dalagaa turte hundumaayyuu too'ii badhu. Tasgabbaayii nama guddaa ta'iiti akka nama yaadaa ta'iitiin jireenya kee bultii kee dubartoota kee wajjin oofadhu. Amma dubartii hin lallaalini dubartii laaluu dubartii kaanii kaan seenaa bahuun gootummaadhaa miti kun dhiirummaadhaa miti kun ammoo tuyyuu nama tuffachiisa jireenya illee sitti hadhiisaa deema. Akkasumas dubartoonni amma si jala jirtus akka jireenya kee keessaa bahaa si baasaa deemtu si taasisa waan ta'eefi nama biratti illee jibbamaa deemta waan ta'eefi tarii kun politikaallee yoo godhuu feetanii namni ammoo politikaa ta'uu waan hin beekneefi nama biratti onnee namaa keessaa namni si baasaa deema jechuudha. Osoo gufteeyyuu sitti dhufee haay akkasiisas hin jedhanii namni baay'ee si rifatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu yaa obboleessa keenya hajjii keenya sitti agarsiisa jettee dubartiitti dhaadachuun kuni ammoo tuyyuu gootummaa yookaan dhiirummaadhaa miti. Atillee dhaabbadhuuf ilaali yoo mu'attiin si bira jiraatte mu'attiin na bira jirti jedhiitiin bakkee mu'attiin jirtus yoo beektu taate ifaan bilisa baasii. Itti himi dhugaadha haati zabboontus tarii nama kana daa'imattiin tun maalirra buuti maal keessatti jechuudhaaf haala nageenya isiitiif isii yaachisuu danda'a kan jirtan biyya baqaa keessa waan ta'eef biyya baqaa kana keessatti shira walirra xaxuu osoo hin taane karaa jiruun teettanii wal amansiisuudhaan yaada jiru ammoo wal jijjiiruudhaan walii furuun isinirratti eegama malee karaa kan kun isinirratti hin eegamu. Ol baatanii miidiyaa irra baatanii ani jabaadhaa si agarsiisaa ani akkas godha ati akkas goote ani akkas godha jedhu ammoo baay'ee hin barbaachisu jechuudha. Deebisii ammoo zabboontuulleen nama qabdi gaafa zabboontuu tutte intala zabboontuu gaafa tutte zabboontuu osoo hin ta'in jabaa biraatu sitti ba'a waan ta'eefi gaafsanii balaa yookaan rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye keessa seenta waan ta'eef hajji dhaabbadhuutii uf ilaalii karaa irra deemaartu kun sirriidhaa miti dallansuu kunillee miira keessaa bahii tasgabbaahii isiin dubartiidha. Dubartiin lamaan beektu takka wallaaltuu jedhani. Kanaafuyyuu miidiyaa irra ol baatee isiin si gabaasuun kun yoo kasi dallansiisu ta'e suuta jettee tasgabbooftee miira keessaa baatee akka ilma dhiiraatitti ilmi dhiiraa hin jarjaru ilmi dhiiraa hin tasgabbaa'uuf tasgabbeessite atiif isiin tokko ta'uu hin dandeessanii miira keessaa baatee waa hundumaayyuu dandeessee yooni dharasirra kaa'amellee waan jiruuf suuta jettee ibsuu qabda malee kun sirraa hin malisu jechuu barbaada obboleessa kiyya. Rabbi isaa qajeelchu rabbiin qajeelumuu fi siifaa kennu siin jedha. Inshaallah rabbi ifa sitti agarsiisu garuu karaa irra jirtu kuni baay'ee gaariidha miti. Waan amma dhaadatte kana wallahi numa daladdaan sirraa shakka. Ati duubatti irraan deebitu numa daladdaadhaaf sirraa shakkina hajjiidha. Akkasitti qubanuuf qabaadhu rabbi isaa qajeelchu jechuun barbaada. Akkasumas haadha zabboontuullee akka wallaalummaa kiyyatti dhaamsaan naamuuf yoo jiraate haati zabboontus miira keessaa baatee tasgabbooftee karaa hayyuutiin hayyuun baay'ee jira. Isinii miidiyaa kanarra osoo hin taane nama miidiyaan ala jiru baay'eetu jira waan ta'eef nama dubbii kana ilaalee haqa kee osoo asii achi hin qabiin gara hajjii osoo illee hin jedhin gara kellee osoo hin jedhin nama haqa kana qulqullummaadhaa sii baasuu danda'u namni baay'ee jira waan ta'eef nama kanatti kennitanii miidiyaa irraa gabbuutanii atillee jechaan osoo hin tuqin miidiyaa irra baatee akkas ta'e dhiistee
nama kana hin beektaa hajjiin nama akkam akkas ta'e hin beektaa amala namaa waa hundaa ol dursa amala namaa beekuudha amala namaa gaafa beektee akkaataa ittiin dubbattus akkaataa ittiin deemtus wanti hundumtuu sii salphata jechuudha. Nama kan ni beektaa ammallee hillikiidhaan gara hin taanetti deemaa jira waan ta'eefi booda immoo rakkoo biyya kan jirtan biyya baqaa keessatti abbummaa walii taatanii obboleessa walii taatanii obboleetti walii taatanii wal hirkiftanii gaaddisa waliif ta'aati har'a geettanii jirtanii amma boodallee jaalalaaf akkasuma gaaddisa walii ta'uudhaan hirkoo walii ta'uudhaan jiraadhaa malee wanta hin taane waliif faffacaasinadha. Haadha zabboontu atillee tasgabbaa'ii miira keessaa bahii dhugaadha qalbii si baddee haala nageenya mucattiitiin maalirra jirti jechuudhaan tarii yaadda'uu dandeessaa dhugaadha. Haa ta'u garuu miira keessaa bahee ati hajjiillee nama akkam akka ta'e ni beekta waan ta'eef namni kun gara maletti deema waan ta'eef tarii wanti yoo tokko yoo uumame keessaa bahuu ni rakkisa. Garuu har'a ammoo miira tasgabboofteetu maani qarallee bakka jirtutti rabbiin si haa teeksisu mucattiillee bakka jirtutti rabbiin bira haa jiraatu tasgabbiidhaanii nama kana ni beektaa hajjii nama akkam akkas ta'e ni beektaa illikiidhaan deema faallaa namaa deema waan ta'eef nama kana akka amal isaatii suutaan qabdanii rakkoo jiru furuu danda'u qabdanii isiniin jechuun barbaada. Abdiinis akkasuma jidduu gortanii jechuudha. Wanna jiru rakkoo kan akka rakkoon biraa osoo hin uumamin tarii namni kun hajjiin osoo ammaati zabboontu illee akka barbaadaa jirtu kanaan qabsiiste biyya baqaa keessa jirtanii rakkoodha. Isinii nama dakuun harki caalaan keessan nama dalagaa malee taa'uyyuu kanaafuyyuu jireenya keessa ofitti hin dakkaneessinaadha. Rakkoo obboleessa keessanii rakkoo keessanii hidhaa hin taane waliin gatinaadha. Hajjiillee hin qabsiisin wal gorsaadha. Gaachana waliif ta'a waliin deema Oromoo koo isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma jaarsi yookaan jaarsa ta'e hin beeku garuu qaadhimaadhaan natti fakkaatu boyfriend kan jedhamu zabboontuudha. Baay'ee aaree gadi bahee dubbatee jira amma jechuudha. Miidiyaa isaa irratti jechuudha. Chaanal isaa irratti dubbatee jira. Gaafsa masmara diimaadha jedhee jala sararee jira. Dhugaadha gaafa zabboontu tutte haate zabboontu osoo hin taane jabaa biraatu siibaa waan ta'eef hajji kennaa yaa obboleessa kennaa yaa jallataa kennaa rabbiin jallina kana keessaa si haa baasu. Rabbiin jallina kana keessaa si haa baasu akka jallina kana keessaa baatu rabbi sii kadhannaa namni nama abaaru inni abaaramaadha jedhanii mire hin beekamu. Har'a jallattee borhayyuu namaa qajeelaa namaa gorsaa namaa beekaa namaa collee namaa taatee bahuu dandeessa maaltu beeka tarii daa'ima caaltuun deessu kanarratti daa'imni kun daa'imni ilmoon keerii balbala keerii hedduu qabbanti jedhanii rabbiin hurrii mataa keetirra jiru kana siibbanee collee namaa hayyuu namaa beekaa namaa kan dubbii furu bakkeen dubbii itti rakkatte itti barbaadan ta'uu dandeessa waan ta'eef hin beekamu wanta rabbii bada jedhaniillee itti murteessuu osoo hin taane badaa ofiillee yooma gurfatanii hoyyaadha. Kanaafuyyuu hajjii kenna kusin baasu illikiin kun bakka malee si geessa sila ta'ee fi tasgabbaa'ii dhaabbadhu of ilaalii. Siin jenna hajjii kenna si jaalannaa si kabanya kabaja si qabna bada jettee quba shanan kana bada jettee ofirraa murtee gatuu darbuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuyyuu nus akkasin rakkannee silaa osoo akka ati nu aarsituuti jechuudha. Himmurra garuu muruu hin danda'u waan ta'eef muruu irra gorsuu amala isaatiin qabdee horachuutuyyuu irra salphata. Gaafa murtee immoo miidhaa sanii oliittus qaqqaba waan ta'eef yoo gorsita immoo si salphata. Yoo gorsite ammoo ni salphata wanti hundumtuu salphataa deema. Kanaafuyyuu obboleewwan kiyya dhugaa dubbachuudhaaf hundumti keessaniyyuu akkuma amantaa keessaniitti du'aa godhaafiidha. Rabbiin rakkoo kana isaanirraa haa furu. Wal dhabdii jettuu tanillee salphatti rabbiin nama araaramu isaan haa taasisu. Dhugaa haadha zabboontu illee rabbiin haa baasu. Kanaafuyyuu faayoo fi caaltullee rabbii sabbir jajjabina isin haa kennu. Hajjiin isin isattuu aartanii isin lamaan irraa taree wanni jedhaa jira. Dhugaa dubbachuuf obboleessa keenya hajjii
jireenya har'a deemaa jirtu kuni wanta har'a deemaa jirtu godhaa jirtu haasaa jirtu kuni maatii kee keessatti dhiibbaa guddaa dhiibbaa hamaa akka geggeessu kana hubataa deemuu qabda. Maali jenna faayoonis jaalalaaf kabaja dura siif qabdu onnee ofii keessaa baasaa deemti jechuudha. Dubartiin baasaa deemti gaafa of keessaa si baaftee si fixxee gaduma baatee dhabama si biraa taati jechuudha. Maal jennaan kalas bakka siif dhabdee jirti. Haalli kee obsitee suutuma siitaa wanta dalatu hundumtuuyyuu wanta keessa isii akka baastu isii taasisaara waan ta'eef. Kanaafuyyuu wanna asii achi dabarsite isa hundumaayyuu barnoota sii ta'uu qaba. Asii achi dabarsite sun hundumtuuyyuu waan si kasaarse yoo ta'e malee wanti bu'aa sii kennu hin jiru jechuudha. Dubartii jijjiiruun kanaafuyyuu dhaabbadhuuf ilaalii. Dubartii itti dhaadatuun dubartii jijjiiruun fuudhee akkas godha jechuun kun dhiirummaa yookaan gootummaadhaallee miti jechuudha obboleessa keenya. Kanaafuyyuu dhaabbadhu uf ilaalii. Caaltuun mataa lamaan jirti. Caaltuus arfadhu gara manaatitti deebisii. Caaltuun kunuunsa barbaaddi. Caaltuu sa'aatii kanatti nama isii kunuunsu barbaaddi. Caaltuu si barbaaddi. Kana gaafan jedhu yaada barbaaddi. Dubartiin yeroo sammuu mataa lama taatu akkan beeknutti ni kunuunfatti. Iddoo firiidhaa gahuu barbaaddi. Iddoo firiidhaa geessitee tabsiistee wajji taphattee haasofsiiftee yeroo isin dabbaramte dibbirtii irraa balleessitee yoo isin dadhabde haayizoo jettee si wajjin jira abshir jetteeni rabbisiif jira abshir jetteeni yoo dandeessa uffata daa'imis bibbittee fi sammuu isii kanaaf kan kana fakkaatanii akka firii ta'u taasisuu qabdaa jechuudha caaltuu. Kanaafuyyuu caaltuun nama baay'ee miskiinaadha. Ati isitti saftatana abadan nama booda dubartii biraa milkaa'ina argadhe jireenya keessatti wajjin jiraadha yaada jedhuuf keessaa baasii. Caaltuun dhugaa rabbiit akka sarkaan baane caaltuun akka jireenya ofii keessaa si baasu taasisaa jirta. Daddafiidha qabadhu siin jechuun barbaada. Caaltuun dubartii miskiina, dubartii kabaja qabdu, dubartii waa hundumaa calleessaa fixxuudha. Kanaafuyyuu dubartiin akkanaa bara kana keessa hin argamtu. Tayoo ati takkatti dubbate kudhan sii deebistuudha. Kanaafuyyuu ati badhaasa rabbiiti argatte rabbitu si badhaasee dubartii akkanaa kabajamtu ija laaftu akka durba duriiti caaltuuni. Itti safinii caaltuu qabadhu siin jenna. Nuti caaltuu baay'ee jaalanna. Caaltuu irraa ammoo siin dhiisnu hordoftoonni keellee jechuudha. Kanaafuyyuu caaltuu ofitti deebisii kunuunsii wanna hundi kee danda'eef godhiif wajjin jiraadhu siin jechuun barbaanna obboleessa keenya. Kanaafi inshallah akka yeroo gabaabaatti caaltuu wajjinis araaramtanii mana tokkotti deebitanii jaalalaa fi kabaja caaltuuf qabdu nuuf agarsiiftus abdiidhaan si'eenna siin jenna. Kan yaada zabboontuullee akka tasgabbiidhaan nagaadhaan araaram xumurattan kabajaadha isin gaafanna isiniin jenna obboleewwan keenya inshallah. Kanaaf dillansuun hin barbaachistu gattaa'aadha xumuradhaa miidiyaa alatti xumuradhaa isiniin jenna. Kanaaf inshallah akka waan bareeda gurri dhaga'uu abdii qabna rabbirraa. Hundumti keessaniyyuu du'aa godhaadhaa deema karaa keessaatiin warroonni hordoftoonni illee isaallee koomentii barreessaa fi karaa keessaatiin tasgabbaa araaramaa waliif dhiisaadha araaramaa karaa nagaatiin jedhaaniidha barreessaa fi jajjabeessaa fi karaa koomentiitii hordoftoonni illee dhiibbaa irratti haa taasifnu isiniin jechuun baajaaladha obboleewwan kiyya. Hayyakaa video isin irratti dheeressu kun yaada kooti yaada koo kennachuu mirgan qaba isaan illee miidiyaa public irratti as deebisanii kenna waan ta'eef namoonni tokko haayee nama arramaa dubbata maalii dubbata publica isaan miidiyaa irratti dubbatanii anillee yaada mataa kiyyaa waan na fakkaate yaada mad keessa kootiin natti dhagame ol baasee dubbachuun mirga guutuun qaba jechuudha. Yaada koo yaada isaanii irratti dabalee kennuun jechuun waan isaan irraa natti tolee fi waan natti hin toliin irraa kan natti tole fudhadhee kan natti hin tole mormuu waan akkana osoo gootan jedhee yaada keessa kootii ol baasee dubbadhee jijjiiruu mirga guutuu qaba jechuudha. Kanaafuyyuu obboleewwan kiyya viidiyoo isin irratti dheeressuu jaalatamtootaa fi kabajamtoota koo ijoollee Oromoo